jadi itti jenneen dhaqee dubbadhee fi inni garuu nama baadiyyaati nama qabeenya qabu nama baadiyyaati magaala galee jiraachuu waan barbaaduu fi harka magaalaa kanatti nu boobti boobtu wayii nama nyaachifti warri magaalaa kun tokko na fuusisi jedheetti jalqabanaa ittime qabeenya isaa hunda dhaqee ittimee fi amansiisee gaafa mana ishiin abbaan manaa maal ta'e du'ee naan jedhe. Maa konkolaataa oofaayyoo guyyaa tokko irraan garagalee du'e jennaan as hin deebiin. Maan namni du'e eessatti deebi'e asiras maal taatan jennaan kan hin deebi'e amma nageessi kan gaafa dhaqnu ofee qophooftee ati qophooftee akkam taatee nu eegdeetti dubartiin suni wayyaa jalatti keeyattee kunoo qaamni guguddatee babbareedee iddoo isaallee sitti dhungaa. Babbareedee inni ijji isaa isa duwwaadhaa baay'ee biddee bulkoo wayyarra buuftee jennaan maal bulkoo duwwaa maal laa godhaatumti wajjumaa farna malee kai deemi obirrii wayii fudhadhuuti kai deemi gaazee jajjaree jira kai deemi jennaan ollaan dhufee buna waame ishii gaafa ollaan dhufee buna waamu ishiin amma dubbadhaa taphadhaa jettee deemti gaafa ishiin deemtu ilmi ishii immoo bakkeedhaa dhufe ilmi ishii immoo waa'ee kanaan beeku kanaaf achi ilmi dhufee utuunni mana keessa ilaalaa jiru utuunni siree ilaalaa jiru wayyoo harki koo maaloodha akkas otoo jedhaa jiru ilmi dhufee attuun mana keessa deemaa jira jedhee asii achi boksiidhaan dhiitichaan wayyoo yaa cubbuu ijoollee kooti yaa cubbuu ijoollee kooti akkanatti dhiisee dhufeen ijoollee koo balleessee ofii kooti caccabaa jedhee harkifataa baay'ee jechaadha ishiin taphattiin gara bakkaatti. Ajitti dogoggora dikka rukutame beekta ajitti. Dikka nyaatame ajitti. Ilmi jaartiin beeku. Ilmi jaartii sun bakkeedha. Jaarti immoo edna ishiin gurra guuratte siree isaa ilaalu siree faa ilaaluu ka'e mana ishii keessa ilaaluu ka'e. Mucaa dannaa bakkee dhufu utuu jaarsi taa'ee jiraate hin rukutu. Inni siree isaa ilaala. Wayyoo maal kun kan ishiiti jedhee mana keessa ilaalaa jira. Hattuu gada seetiyyuu mucaan fuudhee akkan taane taasise. Mucaanii saree gabaalitti godhan yoo jedhan yeroo sanatti soban taphasuma namni olii nagaa fooloon goone ammallee fooloo godhaattiin gara miidiyaa deebi'een jira. Duraan keessa jiru himachuu baadhullee. Olii baay'een jaalladha dubbisuun barbaadaa tokko yoo danda'ame. Hayyee gidduudhaan okay nagaa gaafadhu Mubaarakiin beekta miti Oli. Oli. Fuula kana argite. Sagalee keessa jira Oli. Neetookiin qatqolee kama maal bakka naqe nagaan hin jiru abbaa koo. Nagaa qabe. Neetookiitu qabe jechuudha. Warri kaan dhiifamanuu godhaati. Warra isin galchuu dhabe tariitiin natti mufatinaa xiqqoo siyaasaaf hin deekee isin galchaafanii. Ifa mana godha akkanatti mufanni kabajaa isin gaafadha. Isaan seenuu welcome. Oli amma na dhageessaa? Nagaa jirtu? Nagaama. Sagaleen kun nagaama welcome baga nagaan dhufte luucee jedhanii akkam jirta nagaadha? Firiizii godha gidduu gidduutti. Amma na dhageessaa amma nagaama sagalee kiyyan dhageessaati. Mubaarik qoy isa barate. Ye muchatti magala hashike, ye muchatti magala hashike. Mala zarte zide se hatike, mala zarte zide se hatike. Wana zarte zinde nyematike, karapi mulke se nyarike. Abba Oli. Oh. Hayyee amma neetworkiin sirraa'e. Sagaleen nagaa maara. Nagaa. Ambaananii sirraa. Hayyee galatoomii neetworkiin si kutee Mubaarak Musammaan nagaan gaafadha jedhaa jira. Artistii Isaaq Zeenuus asitti argama. Akkasumas barreessaa kitaaba goototaa Nagaanii Shaabiitti argama. Mubaarak Musammaan kun beektu. Olii baga nagaan dhufte fuula kan argitee beekta? Sagalee keellee dhagaan jira moobaayilii biraarraa xinnoo kan keessa nama dhaabbatee jira. Kan biraanis immoo nuti si dhagaara waan ta'eef. Bakka fooloo deebisiiti.
Keessumaan dubbanne malee kan koo kun dideera. Bakki jiru neetworkiin dalagu. Neetworkii nagaadhaan hojjetaa jiru. Obsati nagama. Deebise barna jeeqaa ture nan deebisaa ture. Oliin ba'ee deebi'u. Kan isaan rakkoo qabanatti fakkaatu. Obboleessa Sirraa qoodii bilbila isaa nuti si dhaga'u jirra. Natti dhaga'ama moobaayilii biraarraa. Bu'ii deebii olii bu'ii deebii please bu'ii deebii mee. Ammoo Jirta amma jirta. Jirta barate. Aman sinna keessaa kan keetiin. Ijoollee mubee baas leenaa nu ba'an jiraati. Anu of dibbeera ba'an jira. Baay'ee deebina qoy tokkummaa. Ijoollee keessa walii galaan jira. Eessan jira jiran. Qoy ennaani deebita. Anu ba'an jira ijoollee ko. Mubee akkamati. Waa tokko maal akka gaafatta boleesso. Mucaa nagaanaa saa jiru intarvii godhaa jiru. Olgalee fooloo deebisifachuu ennaan ilmi hin jedhu. Qalbiin nama 1,400 gixxin manatti. Deebi'ee jira qo'ati. Qoy mubee. Afootu nu jechisiisa. Mubee qoy namni illee nuuf heddummaata gaariidha taa'uun akkaawuntii keessa isaa illee gaariidha taa'uuni namni kun nama qallaalee miti adda qallaalii fakkaachuu danda'a. Okay, bu'eetanii yeroo neetworkii isaa sirraa suutuma wal lagalchi. Anasiin jedheeti. Yeroo ni deebi'e nu jalaan buutu ati ammaa nu jalaa buutare. Maal ani taa'uun barbaadaa jira obboleessu. Viidiyoo bareedu taa'e manni dhufu tashi. Ma ijoolleen neetworkii keetii bakka baay'ee jegoo duraaf naan jedhaa mirga ijoolleen dhiibu. Maa nu jeeqaa ture bar deebisaan ture nu jeeqaa ture bar. Munabaaniin illee hin darbate asii buumnaa waan inni ta'e bu'ee hin beeku. Okay, isaa gisee nunatti mul'atu keessa hiramu hin ba'e. Erga dhufee galee baxame maaliif dhoofsi taati gatiin jaallattu jettee. Dhugaa jirtu mataa hin Isaak. Isaak. Isaak nu deebi'i yoo jiraatte nu deebi'i isaa gisee nu. Artist nu deebi'i asin illee olii piliisi moodiisar ollaasaa ba'u jiraattan wargaa jiraattan natti mul'atu warra olii argitan ollaasaa ba'a piliisi nama biraa immoo natti hin galchina. Oliif Isaaqiin deebisuu barbaada nabaanishaa fi miliqee kuteera. Olii naggaa namni argitan nu deebisaati. Mubeen maal godhaa jira? Turkii jirtamoo sayyuu hospitaala Turkii jirtamoo mubee? Obboleessa olii naggaa barbaada. Wallahi fuula kun dhasaara qoy bannaati. Anum tolgallaan zim jechuun. Neetworkiin nagaan hojjetaa jiru olgallaan zim jechuun. A'uuzu billaahi mina shaitaan rajiim.